Marrummaan isaa gogsee dafqee kan na sooru nama na taasisuuf kan dhibamee jooru. Kaayyoo koo milkeessuuf ganna yandoo keessa bona dungubamee isa na guddisuuf dhibee hamtuu nubamee. Siifan karata maal gurgurta ture? Saaxinii reeffaan nagada saaxinii reeffaa. Kasante jireenya abjuun sodaatamuun dhugaadhaan jiraadhe. Harcaa maaddii koo kan saroota laadhuun ofii kooti nyaadhe. Mucha gogaa hodheen gorora koo dhuge. Adeemsa miila koo tarkaanfii fagaatuun kottoonfadhee muge. Ilaaqee kootu argitaadha dhiiraa. Jama deebi'een nufe jedha namchi tokko eeyoon immoo kanas ga'ee deeme maali yaa rabbi yeroo rakkadhee ijoollee mana kanaa hojjettis. Akkam kabajamtoota daawwattoota kiyyaa kun daawwachaatti kan jirtan chaanaalii keessan Eefii Reaaktii bannee jiranii wal jalaa baay'ee wal jalaa babbaduu baay'isnee jira viidiyoon keenyas badaa ilaalamaan jiru. Maatii kanaaf haaraa hortaatan chaanaalii kana sabiskiraayib gochuun nutti makamaa viidiyoo kana laayikii xixinnaa tattan laayik gochuudhaan gara viidiyootti. Deebi'een nu beeknuuriin Kodama ya dama ya setia dama kodama hanga dhumaatti dhaggeeffadhaara ishee. Egaa ta'ee dirfamaa iftitti dukkanaa firooma hollaa hamminaa jiitanaa firan qabne sooramaa hijumaa gatiin qabne bu'aa jooraa jaawwaraa gungumaa akka saba lafa onaa. Rakkataa rakkinni rakkise rakkataa bonaaf gannaa yookaan boolla siinii galatoo koo biyyoon ililcheen faarfanne yookaan nama ta'ee namatti da'amee tarree namaa hin teenye jiraachuuf rakkadheen jiraachuu kootiifis deebisee dhiphadha tarree du'aan jiru jireenyaan hiriiru tasa wallaalame mataa fi miilli koo caba fayyuu hin dandeenye na cabe mileen koo kunoo akkasan ta'e jireenya abjuun sodaatamuun dhugaadhaan jiraadhe. Harcaa maaddii koo kan saroota laadhuun ofii kooti nyaadhe. Mucha gogaa hodheen gorora koo dhuge. Adeemsa miila koo tarkaanfii fagaatuun kottoonfadhee muge. Ilaaqee kootu argitaadha dhiiraa. Kan silaa bashaatu kan silaa qummaaddu ni qofte gidiraa. Ammoo egaa jiraachuufu hin qabduyyuu miira. Egaa akkuma argitu rakkina waa lamaa gidduun man karaare foon koo raammoon nyaataa sammuun koon garboome. Sababni isaa Fonko inni godaa raammoodhaan nyaatame osoo harca'ee badu danda'ee sammuun koo inni gubbaa waan biraan ajjaadu. Kan na miidhe ana, kan na komatu ana, kan bade ana, kan na balleesse ana, kan raammoote ana, kan nyaatames ana, kan na galaafate ana, kan na galaafachiises ana. Wal morkina gidduun goolamee qaamni koo ofiin of sakaalee adeemsa na dhorkee wal xaxe miilli koo. Anatu anumaaf sirrii miti mi'eenyuun komadhu. Isa daangaa gamaa anatti utaalu silaatu beektaa akkan gootummaa koon afaan isaa cuqqaalu akkan keettoo isaa hodhe jalaa butu ari'a ukkaamsee akkan morma kutu nagaasa dhawwadhee akkan lafaan diru foon isaa lafa naqee allaattii samiidhaaf firfirsee akkan hiru quwaa godhee walirra akkan ciibsu tuulee du'aa tuutaan naqee akkan hiriirsu faajjii gootummaa koo kaasee akkan mirmirsu kuulee itti marsee nyaapha kee si gaade moo'ee akkan hiraarsu. Amma garuu miti kan bakkeedhaa dhufu. Maaddii koorraa nyaata inni natti utaalee morma koo na cufu inni na balleessu wal morkiina gidduu qaama kootiif firaa kan boofanaaf ta'ee qaama koo na hidduu heejee warra dhugaa dubbachuudhaaf bara sodaatee warra soba dubbachuuf immoo waaqa sodaate taane. Waan jechaana dhabsiise bichaan kana waan hin jedhuun qabu yaada keessan koomentii jalatti barreessaa fi baay'ee viidiyoo ajaa'ibaati viidiyoon hojjete kana biraan walaloonni qopheessilleen baay'ee ergaa guddaa kan qabudha. Jireenyi kee bu'aa ilaalcha keedha. Jireenyi kee ilaalcha wantoota qabdu irratti hundaa'a jechuudha. Kanaaf jijjiirama yoo barbaadde ilaalcha kee jijjiiruu qabda jechuudha. Nama baay'ee bisin ta'a. Haala jireenya keenyaa ilaalcha keenya irratti hundaa'a.
jireenya kana ilaaluu yoo barbaanne ilaalcha keenya jijjiirraa jechuudha. Duraanii ijoollummaa kootti nama wayii ture beektaa iddoo dhaladheetti jechuudha. Namichi kun safarumatti xinnoo turre gaanii guddadhee kan inni jireenya isaa gaggeessu galii kan argatu jechuudha. Gaarii oofa farda oofa gaarii jechuudha. Achitti kanaan jiru lootarii baafi lootarii 50,000 jechuudha. Yeroo sana 50,000 jechuun akka ammaa kana baay'ee guddaa ture. Kanaan booda namichi sun hojii isaa sana dhiisee hojii isaa gaarii oofu sana dhiisee safaraatti badaa jechuudha. Lootariin beeku. Kanaan booddee waggaa 2 ture namtichi deebi'ee dhufe. Achi hojii magaarii isaa sanatti deebi'e. Biricha fakkaate jechuudha. Kana jechuun maallaqichi jireenya isaa jijjiirame malee ilaalcha isaa jijjiirre jechuudha. Jireenya keenya immoo bu'aa ilaalcha keenya argatee birriin sun jireenya kee jijjiirre iyyuu ilaalcha keenya jijjiiru kanaan iddoo muruu sanatti deebitaa jechuudha. Ilaalcha gaafa hin jedhu ilaalcha nuti jireenya keenya wajjin qabna jechuudha. Ilaalcha durbaa wajjin birrii irratti ilaalcha qabna barumsa irratti ilaalcha qabna. Ilaalcha sanatu jireenya keenya ammaa kana jechuudha. Bu'aa isaati jechuudha. Bu'aa ilaalcha keenya jireenya keenyadha jechuudha. Kanaaf jijjiirama yoo barbaanne ilaalcha keenya jijjiiruu qabna jechuudha. Iddoo kana badeen ture amma deebi'eera. Asirraa aktiif ta'uun koo nafu wanta muraasas waraabaan jira. Siniin gadhiisaa yookaan tura. Waaw ergaa ajaa'ibaati. Nama ilaalchisaa jiran jijjiiramne yoo agartani viidiyoo kana sheer gochuudhaan ittiin ga'a. Nafni fuulli namicha maal ta'a yoo deebi'ee dhufee nutti of agarsiise waan ta'e. Okay, student. Astamari mokonnoonni. Don't forget me. Okay. My God, irrabti gandan. Ilaalaa mi kan. Irrabti. Bara namnan kaniif biyyaa wajjin chaaru keessa. Safuu rabbo. Birge! Nagaa miti maal gootu harka keessan cabacabam daamaa. Wow! Birge! Maal taate jettee raftee hoo? Nagaa miti waan saayii. Madoo shaanuu kunoon taa'u turre fi innoo fincaana deegar hin baane hoo. Maalan godhane saafoo poppoo bitee ishee immoo firaashii bideen fidaani. Maal guyyaan? My God, to generation. Birge! Arraan hin gaafa sa'aatiin sadii ta'uu na kaasa. Gaafa sa'aatiin sadii ta'uu na kaasa. Laaka sa'aatii sadiitti na kaasaati. Beellama qabdii laata. Amma gudiinooti. Madoo ishee ati tuuraftee bukoon kee amma gadi baamu. Sii birqe maaltu jira sadiitti? Shuree. Maa inni birqe shuree? Maanni shureen beektu? Yafiraakshini jette. Anaan jette. Yeroo hundumaa jimaata gargara sa'aatii sadiitti. Sit koofii shuree jira obesity. Bataam xuru. Ela isan dubbachuuf jedhe dubbatti. Abjuu keessa taate. Sammuu keessanitti gaafa fayyadamtan akkasii kunoo. Si galeera amma madoo shawaan isheen jedhe. Galeera. Si galli boloqqee dhiiraa dhaggeeffatu. Isa isheen abjuu keessatti siyaasofti. Ati damoittee guyyaa matee seenaa softaan bata. Maal jettee? Shureen sitkoomii afaan Oromoo haaraadha. SG Entertainmentiin qophaa'ee kan isiniif dhiyaatu yommuu ta'u, yeroo hundumaa jimaata galgala sa'aatii 3 irraa eegalee karaa OBS TV kan isiniif dhiyaatudha. Marree isinis SG Entertainment yookaan Sagalee Gadaa Entertainment. Deemtanii subscribe gochuudhaan jajjabeessuudha akkasumas achirraatii daawwachuu dandeessu. Galatooma. Hundi keenya akka daawwannu abdiin qaba. YouTube isaanis deemtanii gamanumaan subscribe godhanii akka jajjabeessitan ergaa kooti. Al tokko qaamni dabarsinaa mudannoo tokko isinitti mudannoo qaba. Qormaata anaatoomii qabna turre boree jechuudha. Qormaata anaatoomii qabna. Anaatoomii jechuun warroonni hin beekne waa'ee qaamaa jechuudha. Waa'ee lafeedha. Waa'ee qaama namaati walii galatti. Dhanne qoramuu dhanne gaafa ni ol galu barsiisaan kottu hawwatumaa eegilaas naan jedhu. Maaliin godhee baay'ee xiriiraa baattee ta'e. Meerree eessa jiran harkaa nan du'a malee xiriiraan amma kana baattee waliin galtuu naan jedhe. Maali meerree xiriiraan eessa jiraa naan jedhe. Maalidha kun maalidha kun xiriiraa miti kun xiriiraa miti naan jedhe kun natti dibaattu lafee buneeti. Maafoon itti na gurguru xiriiraa baattee anaatoomii dhuftee qoramtaa'ii naan jedhe. Maalan godhanii jira naan dhumaatoo natti laatee. Waa waaqabsi hansangaattoo
Waan sa'aan ibsadhaan. Foon immoo kiiloo meeqa galee jiru foon immoo bitee moottan dhulaadha. Atereeraa namni baattanii hirtan jirtus atereeraa warri baattanii hirtanii amma madafaatii ba'aa gache. Garuu maal ta'e namichi kun bor fudhanna jedhee garuu har'a atereeraa fuudhee akka waan deemetti viidiyoo kan hojjete bichaa yaada isaa naa galuun barbaanne baay'ee namatti tola miti. Yaada keessan koomintii jalatti beeksisa. Abbaa koo mallattoo gootummaa faajjii garraamummaa abbaa koo leenca koo fakkeenya gaarummaa. Hundee guddina koo dhaabbataaf dagalee dawaa dhukkuba koo miixuu koof sagalee hubataa miira koo dubbataa bakka koo abbaa koo gorsaa koo kan naaf yaadu akka koo marrummaan isaa gobsee dafqee kan na sooru nama na taasisuuf kan dhibamee jooru kaayyoo koo milkeessuuf ganna yandoo keessa bona duungubamee isa na guddisuuf dhibee hamtuun hubame isa ofiin gararraa maatii isaa jaallatu qulqulluu akka rabbii isa hubannoof gorsa namatti hammaaru abbaa soora qalbii jechiif gochi kamuu siinnaaf hin madaalu kan dachee irra keessaa siif haa laatu ammayyuu waaqni hunda caalu umurii irraa geessaa naaf jiraadhu abbaa koo. Waliloo baay'ee namatti toludha. Viidiyoo har'aa keessatti baay'ee akka qubna garri isinitti baay'ee jaaru naa gala. Qubna garri maaludha afaan Oromootiin? Qubna gara. Viidiyoon har'aa baay'een isaa viidiyoo waarraa barachuu qabnu jedhee yaadudha. Dhugaa dubbachuuf taanaan walaloo mucaa kanaa baay'ee natti tolee jira. Abbaa keessanii al tokko hundi keessan galatoomi jedhaani. Kumbar biyyoota guddatan keessa seenaa ta'e muuziyeemii keessa ta'a. Kanaan kee kumbula barriitti dabree fuutee hannaan jetta. Kana jaalalti ta'e. Kenna kota fudhadhaa isin. Isin fudhadhaa keessaa. Akkana nan godhini. Kanaan kee. Kennan kana caalu maaltu jira? Hani naan injiin. Hani tedeen barbaadadda achi. Hiriyaan ta'e bar qurfii makiinaa hammi jirta irraan ta'a. Fuutee kana injarrata si maradhe akkas ta'e. Kaalkan hirriba na dhorkitu kumbula na uwwisuufi. Qabbanaarra jiraan siin jee. Ambar hirriba akka qoqqooyi. Deemboota kumbula uffattu barbaadaddu. Hani. Dhiisnee irra bakka nuyi wanta isin gammachiisu hin jiru isaa bitee fi waan tokko hin binnu yoo fudhattan akkasumatti numa nu fudhadha. Maal intalli mana kanaan jire man kiraa manaa kanas naan kaffaltu ani akkasumatti qarshii malee keessa taa'u barbaaddeen jedhe man amma turati waanuma isheen qabdu hojiin mana kanaa gad darbadha malee inni sokkeettino. Gooftaa midhaan hin nyaanne. Maal uumaan kee kun dinqii maa aarii namaatti bishaan naqa. Obbo maal jettanii maal ganamaanoo jeeqamtu. Lakkii horii wayiitu asii abaaboo wayii nyaatee naan isheettiin dubbadha malee isin himu. Maalanoo dhageera waan isin haasoftan waa'ee qarshii manaa dubbachaa turtanii. Anuma mini namni qarshii isinii kaffalti. Baay'in isin hin jenne noo maatoo yeroo argattu rakkoon qabu. Tolee kaasamuu haa ta'u. Jari gama doojii kee deeme maal siin jechuu goomina noo doojii kee deeme rakkoon qabu. Eeggadhu immoo gaadaraan kuftaa eeggadhu. Ishoo gooftaa midhaan hin nyaanne maaluma humteen jedhee mangaa. Waan tokko naasoo. Hello abbaa. Hello akkam. Akkam bultan. Nagaa galata Waaqayyoo mucaa koo mee ati akkam? Nagaa galata Rabbii akkam jirtu nagaa keessanii? Jirra ilma koo. Abbaa irra kanan sinii bilbileef seexanni garmalee na qoraarti. Seexanni garmalee na qoraarti bakkuma hojii kiyyaatti illee akka namni hin dhufne gabaa akka nam tokko dhufee mi'a narraa hin bitanne namumti abbaa kana jedhee suuqii kiyya dhufu hin jiru. Kanaafuu akkanaa kadhattaniin barbaada gabaa tokkittiin qabu suruma jechaadha gabaan hin jiru. Tolee hin dhiphatin siifan karadha maal gurgurta ture? Saaxinii reeffaan nagada saaxinii reeffaa. Saaxinii reeffaa nagaddaa? Maal taate lammi nagaamteeti garuu bakka namni duudi deeramni jire falan qabu bakka sii jennee barbaanna bakka jiru dhufnee sirraa bitanna ganaarra akkasiin namaan naa garadhaa jette.
akka gowwaatti wanta isin ilaalaniifidha. Namoonni maaliif akka isin hin barbaanne beektu? Baay'istanii isin qofni wanta isaan barbaadaniifidha. Yeroo baay'ee isin qofni irra deddeebitanii dhiifama wanta gaafataniifidha. Akka gowwaatti wanta isin ilaalaniifidha. Gatii keessan namoota hin beekneef akka mi'a bilisaan namatti hiramutti yeroo hundumaa sababa isin firii yookaan bilisa taataniifidha. Namoota hundumaa gammachiisuuf sababa yaaltaniif gatii keessan gadi buusanii ilaalu. Eessaa fi yoom argamuu akka qabdan filadhaa. Gatii keessan beekaa. Namoonni akka barbaadanitti isin argatu osoo hin taane barbaadamtanii argama. Ani qaaliidha. Komentii irratti anis qaaliidha jedhaatii naaf barreessaa. Mallattoo da'uu asirraan yookaan asirraan jirtu tuquun dagatina. Anis qaaliidha. Baay'ee viidiyoo ergaa guddaa qabudha. Namaan fayyadattanii yaaddaniif viidiyoo kana sheer gochuudhaan ittiin ga'a. Akka bira deemnee ifra gaggaafachuun gaarii bakka. Namatti tola baay'ee bira deemnee gaafa. Sariin mun jirtu. Gaafa shooqan akkas gaafa shooqu. Waan ni bakka. Ara maal shooq nama andi nyaannee ramni waan deeman taate. Ara ani iddoon ganama waan qammas nu kan hin jennu. Ani nyaateera nyaanneera. Warri kun. Ijoo. Oh jirtu. Naga. Rakami. Ara rakkoon qabu nagaamni. Akkami. Jirra. Sabbaatu yara. Siyyaa neema sin dubbisna neema dhufne. Kota ka seenan sajjeen. Misa nyaanne dhufne misa. Seenaati qoba ka. Nyaanne dhufne dhuga. Nyaanne jechuun jedhamu jechuun jedhamu. Yaaddeena. Ati yaaddeeni nyaadheerumu? Hanqee qoonqoon nyaadheeru nyaadheera. Miqqeenya nyaadheera. Ani nyaadheera nyaatti garitti rakkoon qabu. Hina mariina si hincanna kamiina dhuga. Nyaadheera waa siite. Mataadha keeyyuuti. Mataadha keensi jee. Uufeera nyaadheera. Kinnatti miqqeenyoota si jaalaa beekara saguutu sakan. Mataadha kee garaan kee guutuu si sagalee kee safaree garatti nyaatiin. Ati kun dhalli jechuun manuma kana baa. Manuma kana baana siisi agarsiisa. Waanuma tina agarsiisu ilaala. Anoon dubbadhu kan. Nama qoonqoo isaa baay'ee banaan yoo nyaate rakkoon qabu garuu maalidha riyaan akkasii? Maal taate yoo walii galtanii nyaattanii moo yoo baatan lachuu keessaniyyuu? Viidiyoon nanaaf qabadhee dhiyaadhe kanneen turanii yaada keessan koomentii jalatti naa barreessaa. Viidiyoo kabiraan haga walitti deebinutti Oromoon marti nagaan naa jiraadhaa. Ciao ciao.